Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isin deebi'ee jira. Viidiyoo kana kan warra intarneet irratti karaa miidiyaatiin argitan ta'a jechuudha. Viidiyoo osoo hin taane barreeffamaan kan gadhiisanii waan Adaamaa keessatti mudate jechuudha. Ijoolleen sanbata timirti beetii kan tajaajilan ijoolleen Torbaa bakka tokkotti lubbuun isaanii darbee jira jechuudha. Adaamaa beeta kiristaanis ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን jedhamutti jechuudha. Guyyaa Qidaamee waazemaa ayyaana Faasiikaatiif isaan kan achi bultii deemanii yeroo kanatti hundi isaaniiyyuu lubbuun isaanii tokko dhiira 6 dubartii yeroo ta'u lubbuun isaanii darbee jira jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Waan akkanaa takka aan dhaga'ee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf yeroo maal ta'ee jedhamee wanni sirrittis adda bahee hin jiru jechuudha. Xiqqoo sababni isaan bananii yookaan mootiyyuu sababni isaan xiqqoo dhiyeessanii sooshaal miidiyaa sababni isaan dhiyeessanii yookaan mootiyyuu sababa maaliitiif ijoolleen torban kun bakka tokkotti lubbuun isaanii darbuu danda'e jedhanii kan isaan dhiyeessanii sababa maabiraatiin yookiin ibsaan badee jenereetara qabsiisanii cisiin yookaan mootiyyuu hafuurri jenereetara keessaa bahu affanee akka lubbuun isaanii darbu kan taasise jedhaniiti kan isaan ibsanii. Garuu hagammaa qorannaa irra jira. Reeffis gara Addis Ababa deemee akka qoratamu taasisanii jiran jechuudha. Oduu dabalataaf immoo qabadeen isinii deebi'a. Baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Yaa obbolee kiyyaa bakka isin jirtanitti Waaqayyo gooftaan isin faana haa ta'u. Ijoollee tana kan lubbuudhaan darbite obboleeyyan keenya kanas Waaqayyo lubbuu isaanii yaa maaru. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Halkan keessaa sa'aatii 9tti akka Itoophiyaatti sa'aatii 9tti kan lubbuun isaanii darbe yookaan mootiyyuu hadagaan kun irra gaheedha jedhanii cisiin yookaan mootiyyuu hafuurri jenereetara keessaa bahu nama tokkollee kan ukkaamsu osoo ta'e namni torban garuu hin beekamne Waaqayyo gooftaan haa beeku jechuudha. Dhuguma cisii kana yookaan mootiyyuu hafuurri jenereetaraatiin du'an immoo yookaan rakkoo biraatutu jira wanni irraa beekame hin jiru jechuudha. Adaamaa keessatti kan kuni ta'ee Adaamaa keessaa beetakiristaanii Qudus Yohaannis jedhamutti jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyyaa obboleeyyan teenya tana Waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru osoo hin jedhiin bira hin tarinaan isiniin jedha jechuudha.